Mallattoolee 8 dhiirri jaalalan qabamu ibsan maal fa'aadha? Egaa warri dhiiraa yeroo jaalatan fedhii isaanii ibsachuu keessatti dubartoota caalanis yeroo tokko garuu waan garaa isaanii ibsachuudhaaf sodaan isaan daangessa. Keessattuu dhiironni hammi tokko dubartii caalaa miirri sodaan itti hin dhaga'ama. Nuti immoo kaanii beektu dubartoonni irra caalan keenya jaalala afaan dhiiraa irraa eeggachuu malee ofii keenyaaf hanga gaafatamnutti waan tokko hin dubbannu. Akkasumas immoo jaalala ta'uu mirkaneeffachuudhaafis nutti ulfaachuu mala waan ta'eef jecha caalaa kan waan hedduu ibsuu danda'u ammoo gochaadha. Kanaaf dubartiin tokko innaa dhiirri tokko ishee jaalatee ibsa afaaniitiin alatti hubachuu kan ishee dandeessu mallattoolee bu'a qabeessa ta'an akka armaan gaditti har'a kanan isin biraan ga'u ta'a. Warreen osoo YouTube keenya subscribe hin godhin daawwachaa jirtan amma subscribe like godhatti maatii YouTube keenya ta'a. Gara sagantaa keenyatti dabarra. Egaa obboleettii koo dhiirri tokko jaalalaan qabamuu mallattoo ibsan keessaa inni jalqabaa dhageeffachuu qofa osoo hin taane jecha kee yaadachuu isaati. Hundi keenya akkuma beekamu waa'ee mataa ofii keenyaa ibsuu ni jaalanna. Kan nuti barbaannu ammoo nama sirriitti nu dhaggeeffatudha. Dhiirri tokko yoo si jaalate ammoo haasaa keetti xiyyeeffannaadhaan sirraa dhaggeeffata. Akkasumas ammoo wantoota sirraa dhaga'e ni yaadata jechuudha. Inni lammataa ammoo si kunuunsuu isaati. Egaa dhiirri si jaalatu tokko si kunuunsuudhaaf yoo xiqqaate hamilee kee eeguun si gammachiisuu fedha. Yoo gargaarsi barbaachisu si cinaa dhaabbata. Hojii fi karoora kee keessattis akkasumas si cinaa dhaabbachuudhaan si gargaara jechuudha. Inni sadaffaan dhiirri tokko si jaalate yeroo hunda of biratti si arguu hawwa. Yeroo waliin deemtan harka kee qabee deemuu fi iddoo ati deemtu si waliin deemuu barbaada. Akkasumas immoo yeroo gammachuu fi kaanillee si waliin dabarsuu barbaada jechuudha. Inni afuraffaan dhiifama si gaafachuudha. Dhugumaan dhiirri tokko yoo si jaalate dogongora xiqqoollee yoo ta'e yeroo hundaa dhiifama si gaafata. Wantoota si mufachiisuu danda'an jedhee yaadu hundaaf dhiifama gaafachuu fi kan kee immoo irra siif darbaa jechuudha. Wantoota si mufachiisan jedhee yaadu hunda dhiifama si gaafachuun dhugumaan isa gammachiisaa jechuudha. Kanas kan godhuuf jireenya isaa keessatti ofittis fudhachuuf otoo hin taane miidhamuu kee waan hin barbaanneef jechuudha. Dhiirri tokkos jaalachuu yookiin immoo jaalalaan qabamuu isaa wantoota ibsan keessaa inni shanaffaan jireenya isaa keessatti bakka olaanaa siif laata. Kana jechuun karoora fi kaayyoo isaa keessatti si hirmaachisuu fi hawwii isaa gadi fageenyaan si waliin mari'ata. Hojii isaa guyyaa keessatti maal akka isa gammachiisuu fi maal akka isa dinqisiisu sitti hima jechuudha. Irra caalatti ammoo wantoota lamaan keessan ilaallatu irratti fuulleffateetu hojjeta jechuudha. Jaaffaan ija keessa si ilaala. Yeroo si ilaalu ilaalchi isaa kan adda ta'edha. Yeroo dheeraaf si ilaalu akkasumas immoo si dinqisiifachuu fi ija tolaatiin haala namatti toluun si ilaala jechuudha. Inni torbaffaan waa'ee kee haasa'uudha. Si birattis ta'ee si duubatti waa'ee kee haasa'uu jaalata. Hiriyoota isaa biratti yeroo hunda si dubbachuu fi namoota waa'ee kee isa waliin haasa'anitti caalchisee dhiyaata jechuudha. Inni 8ffaa fi inni dhumaa jechoota keetiin bashannana. Xiqqaatus haasaan kee isa bashannansiisa. Wantoota nama hin kofalchiisnerree yoo sirraa dhaga'e kan kolfuu fi jechoota ati dubbattuuf iddoo olaanaa kan kennudha jechuudha. Egaa obboleettii koo haalota kana yookiin immoo wantoota kana nama si cinaa jiru yookiin immoo dhiiraa si cinaa jiru irraa kan argitu yoo ta'e namni kun jaalalaan sirraa qabameetii jira waan ta'eef hubadhu siin jedha. Amma sirra deebitaan YouTube keenya subscribe godha. Maatii YouTube keenyaa ta'a. Galatoomaa.